Yooyyaa harka fuunee ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiroom Miidiyaa odeeffannoo ammaan tana qabdee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Namoonni Jiroom Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiroom Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Iraan haleellaa haaraa Israa'el irratti bante. Israa'el ammoo Teheraan keessatti xiyyeeffattee Iraan rukutaa jirti. Iraan Israa'el irratti haleellaa haaraa wal irraa hin cinne bante. Raayyaan ittisa biyyaa Israa'el ammallee buufataalee waraanaa Taahir keessatti argamutti xiyyeeffachuudhaan rukutaa jiraachuu hime. Tajaajilli balaa tasaa Israa'el akka jedhetti haleellaan galgala hadhaa raawwatame hordofuun kaaba Israa'el keessatti namoonni hedduun madaahanii jiru. Gamoowwan hedduun miidhamanii jiru jechuudhaan dubbate. Ministeerri boba'aa Taahir akka jedhetti ammoo haleellaan Israa'el hadhaa raawwateen kuufamni boba'aa shaharaan magaalaa guddoo biyyattii keessa jiru rukutame jira jedhe. Israa'el fi Iraan yeroo wal haleelaa jiranitti Israa'el hidhattoota Huutii irratti haleellaa qilleensarraa gaggeessite. Iraan daqiiqaawwan muraasa dura misaa'eelotaa fi durooyiwwan hedduu gara Israa'elitti dhukaaste. Israa'el ammoo Iraan yeroo haleelaa jirtutti hidhattoota Huutii michuu Iraan ta'anitti ceetee jirti. Miidiyaan Israa'el kan ta'e Hertras akka gabaatetti Israa'el ajajaa waliigala waraana Huutii kan ta'e Muhammad Abdul Kariim Al-Gahamitti irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa raawwataa jirti jedhe. Hidhattoonni Huutii bara 2003 yeroo Hamaasii fi Israa'el gidduutti waraanni eegalee kaase misaa'eelotaa fi diroonii gara Israa'elitti dhukaasaa ture. Iraanii fi Israa'el yeroo wal fakkaataatti wal haleelaa jiru. Israa'el xiyyaarota waraanaa bobbaasuun yeroo Iraan haleelaa jirtutti Iraan immoo misaa'eelotaa fi dirooniiwwan hedduu gara Israa'elitti dhukaasaa jirti. Waraanni Israa'el haleellaa Iraan qolachaa akka jiru beeksisee jira. Lammiileen biyyattii iddoo dahannoo akka turaniif ajajee jira. Miidiyaaleen Iraan akka gabaasaa jiranitti xiyyeeffannoon Iraan magaalaa Telviivaa fi buufata doonii Haifaadha jedhe. Iraan ammoo gaba Israa'elii fi magaalaa Haifaatti sagaleen dhohinsaa dhagahamu gabaafame. Sagaleen dhohinsaa dhagahame caccaba misaa'ila Iraan ta'uu fi misaa'illi Iraan bakka xiyyeeffannoo dhahuu fi hin dhoofne aga ammaatti wanti adda bahee hin jiru. Biyyoonni baha giddu galeessaa Iraanii fi Israa'el haleellaa qilleensaa fi misaa'ilaatiin wal akaayaa jiru. Biyyi Biniyaam Naatnaahu Israa'el waxabajjii 13 bara 2025 ganama haleellaa biyya Ayatullah Alii Koomaan Iraan irratti raawwattee hordofe. Halkan eda magaalaan guddoon Israa'el Tel Aviivaa ibiddi itti roobaa bulu miidiyaan idil addunyaa gabaasaa jiru. Israa'elii fi Iraan Teheraanii fi Tel Aviivaa Biniyaam Naatullah fi Ayatullah Alii Koomaan Mas'uudii fi ministeerri basaasaa Iraan wal haleelaa jiru. Israa'el wiirtuuwwan nuukilaaraa fi buufatawwan waraana Iraan irratti haleellaa raawwachuun hoogganaa eegdota warraaqsa Iraan Hussein Salaam aangawoota waraanaa olaanoo dabalate saayintistoota gabbisa nuukilaaraa Iraan ajjeefte. Tarkaaffii haloo bahinsaa fudhadhe Israa'elitti azeebbaanaa kan jedhe hoogganaan Iraan Ayatullah Ali halkan eda misaa'eloota pilaastikaa Tel Aviivaa irratti dhukaasaa bule. Azeebbaanaa kan jedhe hoogganaan Iraan Ayatullah Ali halkan eda misaa'eloota pilaastikaa Tel Aviivaa irratti dhukaasaa bule. Tel Aviivaa misaa'eloota Teheraan irraa dhukaafamaa bule humna ittisa qilleensaa Iron Dome jedhamuun qolachuuf yaalaa bultus haleellaan hedduun raawwatamu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Gabaasni nuukilaaraa fi jiraachuun Iraan Israa'eliif sodaa guddaa kan jedhan dureen Israa'el Biniyaam Naatullah haleellaa jimaata kaleessaa ganama raawwataniin miidhaa guddaa wiirtuu gabbisa nuukilaaraa Iraan irraan gahu dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiroom Miidiyaa inni Israa'elii fi Iraan yaaddoo guddaa addunyaa kanaa ta'ee jira. Ka'umsi isaanii maaliidha kan jedhu namoonni baay'een yaada garaagaraa kennaa jiru. Namoonni ka'umsi isaanii amantaadha jedhanis ni jiru. Warri Iraanii amantaa maal hordofu? Warri Israa'el amantaa maal hordofu kan jedhu warri amantaa kiristaanaatii fi islaamaatiin wal qabsiisan jiru. Dhimmichi dhimma amantaa islaamaatii fi amantaa kiristaanaa osoo hin taane dhimma diinummaa lafeeti. Dhimma diinummaa lafeeti yoo isiniin jedhu Israa'elii fi Iraan waliif diina. Warra iyyuu kan Iraanii humna walitti mul'isuudhaa fi humna isaanii hamma dandeettii isaanii walitti mul'isuudhaa fi kan akkanatti wal darbatan malee dhimma islaamummaa balleessuudhaa fi yookaan immoo warri Iraan kiristaanummaa balleessuudhaa fi miti. Diinummaa lafee biyyoonni lamaan walii qaban irraa kan ka'edha jechuudha. Namoonni baay'een gara amantaatiitti harkisaa deeman. Iraan jechuun warra islaamaa ta'anii islaama keessatti warra amantaa shi'aa hordofanidha. Warri Israa'elis warra
amantaa kiristaanaa qofa hordofan osoo hin taane amantaan kiristaanaa Israa'el keessatti parsantaa xiqqaadha. Warra amantaa Yahudaa hordofan dhimmoota kanneen lamaan warra kiristaanaaf islaamaa ajjechuu hin dandeenyu. Warra diinummaa lafee walirraa hin qaban malee dhimma kiristaanummaa fi islaamummaatii miti garasitti hin fudhatinaa jechuu keenya. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon waa'ee Iraanii fi Israa'el ammaan tana qabannee isiniif dhiyaannee hanganuma. Ammas odeeffannoo jala buunee hordofuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya.